Dhungoon yookaas ammoo kiisingiin namoota wal jaallatan lama gidduutti kan raawwatamu yommuu ta'u, faayidaa garaa garaa qaba. Haashamaa akkam jirtu hordoftootaa fi jaallattoota chaanaalii Boonitiif. Kun sagantaa mana yaalaa Boonitiif jedhu torbanitti si'a lama karaa chaanaalii Boonii WB kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, barnoota waa'ee namummaa, dhibee adda addaa akkasumas wantoota dhoksaa namatti himachuuf isin sodaattan hundumaa isin barsiisuuf kan qophaa'edha. Namoota yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanatti dhuftan sabiskiraayibii gochuun mallattoo alaarmii cuqaasuun miseensa keenya akka taatan akkasumas immoo namooti maatii chaanaalii keenyaa immoo sheerii gochuun hiriyoota keessaniin ga'a afaan saba bal'aa afaan Oromoo akka guddistaniif waamicha keenya isiniif dhiyeessina. Fayidaa dhungoo yookaas ammoo benefits of kissing. Saayinsiin maal jedha? Dhungoon keemikaalota hormoonota madda gammachuu ta'an maddisiisa. Isaan keessaa doopaamaayiniin isa hangafaaf isa tokkodha. Keemikaalli kun kutaa sammuu keessaa kan maddu yommuu ta'u, miira gammachuu guddaan akka nutti dhaga'amu taasisa. Wal dhungachuu malees keemikaalli kun baalota sammuu adoochan fayyadamuun yookaan nyaachuun ni madda. Miira gammachuu kanarraan ka'uun namoonni wal dhungachuu amaleeffatan. Dhungoon jaalalaaf bultii keessatti isa murteessaaf adda dureedha. Hariiroo namaa irraa caalaatti walitti gudunfa. Hormooniin indooriifin jedhamu maddisiisuun guyyaa guyyaan madda gammachuu yookaan asammuu qaama keenyatti akka tolu godha. Haalota qaama keenya yeroo matte akka sirraa'u taasisa. Namoonni lammiin haala wal dhungoo kana irratti kan hirmaatan yoo ta'e, qaamni isaanii indoorfinii kana maddisiisuun daran gammadoo ta'anii daran walittis akka dhiyaatan isaan taasisa. Dabalataanis wal dhungachuun hormoonii oksitoosiin jedhamu maddisiisuunis ni beekama. Hormooniin kun hormoonii jaalalaa jedhamee yaamamuun baratameera. Innis jaalalaawwan jidduutti qaanqee jaalalaa bobeessuun akka waliin turan taasisuuf gargaara. Akka lakkoofsa warra rukutaa bara 2009 hagayya 25 qorannoon waa'ee dhungoo irratti taasifame tokko akka akeekutti wal dhungachuun dubartoota vaayirasii hancufa namaa keessatti argamu kan saayitomoo Gloglavis virus jedhamu irraa dandeettii ittisuu kennaaf. Vaayirasichi kun uumamaan kan nama miidhu ta'uu baatullee garuu yeroo ulfaa daa'ima gadameessa keessa jiru ajjeesuu fi rakkoolee sammuutiif saaxiluu ni mala. Haa ta'u garuu vaayirasichi jalqabarraa dubartii waliin yoo wal bare dandeettii ittisuu yookaan immoo madiinummaa waan horatuuf ulfarratti rakkoo tokkollee hin fidu jedha. Wal dhungachuun daqiiqaa tokko keessatti kaalorii 6 gubuu ni danda'a. Kana jechuun sa'a tokkoon yoo herreegne kaalorii fiigicha sa'aatii tokkoon gubamu irra caalaa guba jechuudha. Haala kanaan ulfaatina qaamaa hir'isuuf nama gargaara. Kanaafuu warri qaamni irra darbe yookaan ammoo qaamni isaanii furdoo ta'an dhungoo jabeessaa ergaa jettu qabinnaa laata? Deebii kana isinumaaf dhiyeessina. Dhungoon dandeettii dhukkuba ofirraa dhowwuu qaama keenyaa dabalachuu ni dandeenya. Afaan namaa keessaa baakteeriyoonni adda addaa akka argaman beekamaadha. Baakteeriyoonni argaman kunis kan afaan saree keessatti argamu olitti nama keessatti akka argamu qorannaan ni beeksisa. Kanaan dhibeen fiduun ni danda'ama. Haa ta'u malee dhibee wal dhungachuun shamaddannu caalaa harka wal fuudhuudhaan kan oomishamtu irra hedduudha. Kanaafuu qulqullina afaanii gahaa godhuun yoo wal dhunganne rakkoon tokkollee uumamuu hin danda'u. Akkasumas dhungoon hormoonii teestaaferin kan jedhamu hedduu maddisiisuun wal quunnamtii saalaaf qaamni lamaanuu akka qophii ta'an yeroo kamiyyuu caalaatti ni qopheessa. Miira ofitti amanamummaa ijaara. Haala argansuu fayya qabeessa taasisa. Fuulli akka cululuquuf shuntuuru gogaa fuulaa hir'isuun isaa akkasumadha. Egaa hordoftoota chaanaalii Boonii WB
Dhungoo kana raawwachuu kan qabnu gaa'ela boodadha. Isa dura yoo raawwattan nuti yakka keessaniif maqaa tokkollee hin qabnu jechaa sagantaa har'aaf qabanne asumaan goolabna. Sagantaa biraan walitti deebina. Chaanaaliin hedduu isin bashannansiisaa, isin bohaarsaa, akkasumas isin barsiisaa jiru kana sheerii gochuun nu cinaa akka dhaabattan waamicha keenya isiniif dhiyeessina. Namooti yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatti dhuftan bashannanaa buhaaraa barachuu kan barbaadan subscribe kan jettu chaanaalii kana gajjallaadhaan mallattoo diimaan kan barreeffamee jiru cuqaasuudhaan warri maatii keenya peejii kanaa taatan immoo sheerii kan jedhu cuqaasuun instaagiraamii irratti, feesbuukii irratti, telegiraamii irratti hiriyoota keessaniin gahaa. Kaayyoon keenya afaan saba bal'aa afaan guddisaa, isin barsiisaa, isin bashannansiisaa, isin bohaarsuudha. Yeroo gaarii nagaa.